Gaaffiin qaba yooni waa si gaafadhu. Yeah. Amma fakkeenyaaf namni musliimaa tokko gaafa kadhatu jecha ganamas ta'ee galgala gaafa kadhatu akkamittiin kadhattu ammas fakkeenyaaf akkamittiin kadhattu gaafan isiniin jedhu eenyuun maqaa waamtanii kadhattu. Kanan jedheef amma macaafa qulqulluu keessatti maqaa kootiin hin kadhattu jedhe gooftaa Yesuus. Maqaa kootiin waan barbaaddan kadhattuun argattu jedhe. Maqaa kootiin waan barbaaddan hin kadhattu hin argattu jedhe. Kanaafuu isin maqaa eenyu waamtaniiti kadhata keessan kana nuu milkaa'eera yookiis nuu fudhatameera jettanii amanuu dandeessu. Akkuma gabaabaadhumatti kun waan salphaa wayitii gaafnetti gaafataa jirtu akka islaamummaatti mediator wanti jedhamu hin jiru. Rabbiin nuti itti amannu dhagaa jirtaa mi yoobsan? Yaa dhagaan jiratti fufeedhati. Rabbiin nuti itti amannu kuni bakka fedhee waan ati hin dubbatiin waan ati ganaa gochuu deemtu waan ati garaa keetti yaadaa jirtu waan ati afaan keetiin dubbatte waan ati ganaallee ta'uu deemtu hunda rabbiin keenya ka dursee beeku jechuudha. Ka dursee argu jechuudha. Ka dursee waan akkam akka ta'uu deemtullee kan beeku waan ta'eef mediator jechuun giddugala ka giddu deemaa jechuudha. Maal jedhan maqaan isaa xabaqaa. Afaan Oromootti maal jedhama xabaqaa. Akka islaamummaatti xabaqaa wanti jedhamee rabbii fi nama gidduu deddeebi'ee ol geessee gadi buusu hin jiru jechuusi galee rabbiin nuti itti amannu ni dhagaa ni argaa waan ati jette waan ati jechuu deemtu si galee qalbii kee keessatti hunda rabbi beekuu danda'u jechuudha. Kun hin barbaachisu waan kadhatuu barbaadde rabbuma kadhatta waan si barbaachisu sima gaafatta si galee waan barbaaddu gaafatta waan si barbaachisu inni si kenna. Akkasii rabbiin nuti itti amannu gabaabumatti kun wanti numallee hin barbaachisu loojikii masalphaa waan ta'eef. Tole yeroo kadhataa egaa qaxxeetuma rabbiin kadhannaa jette jechuudha. Garuu akkan arguttis kanan dhaga'ee Nabi Muhammadiin waan keessaa dhabame tokko hin jiru. Sallallahu alaihi wasallam. Kabiraammoo jechuudha. Erga qaxxeetaadhuma erga rabbii itti amantan sana kadhattu erga ta'eeti Quraana keessatti yookiis immoo Quraana kan barreesse Nabi Muhammad. Nabi Muhammad irratti bu'ee jettaniiti amantu. Quraana Nabi Muhammad irratti bu'e immoo maaliif amanture? Maaliif bakka hin barbaachisu erga ta'ee namaaf maal gidduu deemuun hin barbaachisu erga ta'e maaliif barbaachisere Nabi Muhammad? Maafis hin barbaachise sarraa dhaga'uun rabbi akkas godhe rabbi akkas jedha rabbi akkas godhaa jedhe rabbi akkatti deemaa jedhe akkatti taa'a akkatti rafaa akkatti nyaadha akkatti dhugaa jedhe jechuu maaliif barbaachisere sammoo qaxxeetaadhuma isa kadhattanii jiraattanii maaf dhaggeeffattus? Akkas jedhe nabiin keenya maaliif jettureen siin jedha naa deebisi. Gabaabumatti kunillee waan ammallee waan barreeffama hedduu tokko dubbisuu nama gaafatullee miti. First of all namni Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam kadhatuuf hin jiru. Namni kadhatuuf hin jiru. Nabi Muhammad jedhamee Nabi Muhammad akkana jedhamee Quraana irraas namni dubbatu hin jiru. Islaamummaan ani qabadhee jiru jechuudha kan si himaa jiru. Islaamummaan ani si himu Nabi Muhammad akkana jedhamee Quraanni dubbatamu hin jiru. Nabi Muhammad illee musliimni kadhatuuf hin jiru. Sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti. Rabbiitu addunyaa kanaaf ergee maal akka godhuuf akka warra karaa irraa badan akka karaatti deebi'uuf addunyaa kana karaa rabbii tokkichaatti waamuu irraan kaafee ergamaa rabbii ta'uu irraa kaafee waan adda addaa nuti Nabi Muhammadiin waan nu godhaa jennee Nabi Muhammadiin gaafannu hin jiru sallallahu alaihi wasallam. Kabira gabaabumatti loojikii maqaa salphaa wayitiin si deebisa kanallee maal jechuudha? Museen saba Israa'eliin gaafa Gibsiidhaa baasu Waaqayyotu isa erge
Waaqayyotu isa erge sabni koo akka kophaatti na gabbaruu fi dhaqii gabrummaa jalaa baasii harka Fara'oon jalaa baasiitii Kana'aanitti naa geessi sabni kiyya kophaa naa haa gabbaruu jedhetu Waaqayyo Museetti dubbate gabatee kakuullee Siinaa irratti itti kenne akkasitti Waaqayyo Museetti dubbate Museen immoo fuudhee gara Aaroon obboleessa isaa wajjiniin uummata Israa'el kana Gibsii kaasee hanga lafa onaa sana waggaa 40 deeman sanniin akkasitti deemsisaa ture jechuudha. Kana jechuun uummanni Israa'el gaafa san Musee kadhataa hin turre Waaqayyumaan kadhataa ture garuu Waaqayyo Museetti dubbata Museen immoo uummatatti dubbata. Kana jechuun namoonni Museen waan dubbatu Waaqayyo irraa fuudhee waan isaanitti fide sana akka isaan galmaan ga'anii karaa Waaqayyo irra akka deeman Rabbiin kophaa haqaatti akka gabbaramu akka isaan gabbaraniif Museen maal godhaa ture dura bu'ee gaggeessaa ture jechuudha. Ergamummaan kan barbaachiseef iyyuu sababa kanaa malee saba ilmaan namaadha karamitti deebisuu karaa Waaqayyootti gara tokkichummaa Waaqayyootti deebisuu ergamummaan ergamoota jechuudha. Kan barbaachiseef iyyuu kanuma kana jechuun miidiyeetara jechuu miti. Rabbi irraa fuudhanii ergaa sana fuudhanii uummatatti kennan uummanni immoo sana fuudheetti ittiin deemaa jechuudha. Kana jechuun Museen Rabbi irraa fuudhee saba Israa'el irraa illee fuudheetti Rabbitti geessaa ture. Osoo hin taane Rabbiin waan uummanni Israa'el jechaa jiran ni dhagaa. Museen immoo Rabbi irraa waan Rabbiin isaan jedhu sana fuudhee saba Israa'eliin itti dubbataa jira jechuudha. Kana jechuun Waaqayyo saba Israa'el waan isaan dubbataa jiran guumummii garaa isaanii osoo Museen hin dhagahin Museetti kan himaa ture Waaqayyo. Sigalee kana jechuun Waaqayyotu dursee ni dhagaa garuu karaa Museetiin uummata sana maal godhaa ture gaggeessaa ture jechuudha malee waan addaadhaa miti akka Islaamummaatti immoo bal'isanii siif ibsu akka sii galuufin karaa kana sii ibsa jechuudha obboleettii tiyya malee kompiliitilii dogongorratti qabdu uummanni musliimaa namni musliimaa tokko Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam namni akkana naa godhi jedhee gaafatu hin jiru. Nageenyi Rabbii isaanirra haa jiraatu jechuudha. Kanuma qofa yeroo maqaa Nabi Muhammadii waamtu nageenyi Rabbii isaanirra haa jiraatu jechuudha. Kana kabira waan Nabi Muhammad dubbatan yoo ta'e immoo hadiisa jettee kanatti dubbatuu qabdu malee Quraana jettee Quraana akkana jedhee Nabi Muhammad jechuun hin danda'amu jechuusi galee Quraana irratti Nabi Muhammad waan dubbatan hin qaban jechuun siin jira buleetti. Ustaaz mee bal'isaa ibsaa fi mee isin immoo fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf nageenyi isaanirra haa jiraatu jechuun maal jechuudha mee nageenyi isaanirra haa jiraatu jechuun maal isaan nagaa hin qaban immoo maaliif nageenyi isaanirra haa jiraatu jedhama mee? Kunillee ammas loojikuma salphaadha yeroo hedduu dhugaa gaaffii natti gaafatte bareedaadha shakkiidha waan ta'eef gaafatte. Kana jechuun ati nama tokko hirribaa kaatee yookaan mana nama tokko yeroo dhaqxu nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u jettaaniin atillee jechuudha akka amantii kiristaanaatti. Yesuus illee mandara tokko yeroo seentan nagaan isiniif haa ta'u jedha. Mandarri sun nagaa dhabee osoo hin taane manni itti dhaqxe sun illee nagaa dhabee osoo hin taane siigalee jaalala kabajaa fi siigalee nama tokkoof illee ati antini gochuu jechuu siigalee. Malee waan addaadhaa miti kun nageenyi siif haa ta'u jechuun waan olaantummaa Rabbii isa godhu waan agarsiisu miti nama tokkorra jechuudha. Sijammar namni nama siin jedhee akka Islaamummaatti nama jedhee deebi'ee Rabbi godhee gabbaruu hin danda'amu akka Islaamummaatti Rabbiin tokkicha qofa gabbaraman. Amma fakkeenyaaf yeroo mandara tokko seentanii yookiis immoo mana tokko seentan nagaan isiniif haa ta'u jedhaa gooftaan Yesuus sirriidha. Nagaan isiniif haa ta'u nama nuti jechuu ni dandeenyu nama lubbuun jirudha. Nama lubbuun jiru dubbisuu seenna dubbisuufis dhandhatti dubbachuufis barsiisuufis haa ta'u waliin taphachuufis haa ta'u waan barbaadeef haa ta'u waan barbaannuuf hodhanne nama lubbuun jiru tokkooni nagaan siif haa ta'u jenna. Amma fakkeenyaaf yoon seenu nagaan isiniif haa ta'u gaafan isiniin jedhu waan isin na dhagaa jirtaniif lubbuu waan jirtaniif. Garuu nama lubbuun hin jirre Muhammed immoo lubbuu isaanii amaaru isaan immoo du'anii jiru jechaadha. Kanaafuu isaan immaa nageenya isinirraa jiraatu jettu amma ammaatti
maaliif jedhama kuniin jedha. Kanadha Okay, gaaffiin kun. completely kana sirriitti gadi fageenyaan ustaazii siif adeebisanii maaliif yoo jettee Nabi Muhammad qofaa miti nuti. Muusaa yeroo jennu nageenyi Rabbii isarraa haa jiraatu jenna. Namoota hunduma ergamoota kabajaa qaban ergamoota Rabbiin ergate kanneen hundumaa irratti nageenya buusuurraa hamata buusuun ajaja Islaamummaa keessaati. Ustaaz Faraan itti fufaa ibsaa fi sirriitti gadi fageenyaan. Nagaan isiniif haa ta'u jedhaa jedhe macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Wanta inni jedheefini kanaafiyyuu sirriidha. Nama lubbuun jiru itti haasa'u itti dubbachuuf waan deemnuuf nagaan siif haa ta'u jenna. Garuu namni kun immoo boqotanii jiru yeroo hundumaa dhageenyu nabii Muusaas haa ta'u nabiyyoota kamuu haa ta'an jechuudha. Na isaan lubbuudhaan hin jiranii. Kanaafiyyuu akkamittiin nama du'ee lubbuun hin jirreen nageenyi sirraa jiraatu jenna isaan qooda isaanii fudhataniiru waan ta'eefi isaan qooda isaanii gaariisa ta'uu hamaasa ta'uu waan hojjetan kana hundumaa waaqa isaanii biraa arga. Dhaggeeffadhaa inshaallaa gaaffii sirrii gaafatte namni tokko du'eera yoo ta'e maaliif kan nuti nagaa isaanirra buusnu jette duraan dursatti ergamoonni akka koof akka keetti yookiin namni akka koof akka keetti du'aniiru malee akka beekumsa rabbitti garuu hin duune. Inni hojii isaa qabus foonuun du'e malee lubbuun isaanii jira gubataadhaa jira siqaa isaa argaa jira. Inni immoo hojii gaarii qaba immoo hojii isaatiin wal gahee lubbuun isaa jireenya gaariidhaa jiraataa jirti. Akka koof akka keetti garuu fooniin du'eetii jira tokko. Lammaffaati Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti maal jedhaa boqonnaa 37 lakkoofsa 180 irratti subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin jedha. Nagaan ergamoota hundumarra haa jiraatu jedha. Ergamaa tokko qofa miti. Ergamoota hundumarra haa jiraatu. Fakkeenyaaf kan akka Idriis laal kan akka Idriis kan akka Ciisaa alayhi salaam nabiyyoonni lubbuudhaan jiru jedhaman iyyuu jechuudha. San maleeyyuu immoo nabiyyoon lubbuun isaaniidhaan ni jirti. Fakkeenyaaf akka macaafa keessatti olaalte Yesuus Kiristoos Musee fi eenyuun argeeraa jedha. Dhufanii isaan dubbatanii jara wajjin utuu dhaabbataa jiranitti Yesuus waliin dhaabbatee argani barattoonni isaa iyyuu jedha macaafni. Ammoo Nabi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamu alayhi gaafa Israa fi Mi'raaj yookaan immoo gaafa Makkaarraa gara Beetal Maqdis irraa gama samii torbaffaatti deeman ergamootaan lafarratti salaataniitii jiranii Beetal Maqdis keessatti yookiin mana qulqullummaa isin afaan Oromootiin jettan keessatti Nabi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamu alayhi imaama taa'anii fuuldura isaanii dhaabbatanii nabiyyoota salaachisaniiru. Kan akka Ibraahim, kan akka Muusaa, kan akka Ciisaa fuuldura dhaabbatanii salaachisanii ni jiran jechuudha. Ammoo yeroo samii keessa ba'an illee dubbisaadha ol baane samii tokkoffaa keessatti lammaffaa keessatti sadaffaa keessatti arfaffaa keessatti Yahyaa, Ibraahimin, Ciisaa alayhi salaam, Musee hunda isaaniiyyuu dubbisaadhaa bira darbanii jechuudha. Kanaafuu tokkoffaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nagaan isaanirra haa jiraatu jedhe nabiyyoota kana nageenya isaaniif kadhata jechuudha. Nageenyi silaa kan namaa kadhatu achitti malee innasii duniyaa kanaayyuu miti. Maaliif jennaan nageenyi bakka jiran kanatti lubbuudhaan laal lubbuun isaanii ni jirti. Foon isaanii du'e malee. Kanaafuu nagaan isaanirraa jiraatu waan Rabbiin jedheef kana jenna. Kana qofa miti ammas Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul Ahzaab keessatti boqonnaa 33 lakkoofsa 56 irratti إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جدا. يا والرحمنتني نبي محمد رتي صلوات ربي وسلامه عليه صلوات بوسا نجاي سان الرتي بوسا ينون جدا. كناف كن نوني عليه السلام جن نجاني سان الرهاجراتو كان جنو جتشودا. كنافو وانت نوني نجاني سان الرهاجراتو جنو نجان يوميو إسان الرهاجراتو يودو أن الله نجاني هندو معفو أجتي الربر باجسادا. Nageenyi isaasirra saachiitu yeroo barbaach nageenyas dhukkuba waan akkasiiti. Nabiyyoonni dhugaadha. Nabiyyoonni kan warra jannataati. Saalihoonni kan warra jannataati. Shuhadaa'onni kan warra jannataati. Laakiin ammoo sun ganaa guyyaa qiyaamaati hundumtu hojii isaatiin gaafa ati hojiin kee kana argattaati. Kana argattadhamee gaafa fariiqun fil jannata fariiqun fis sa'ir gariin gara jannataa gariin ammoo gara azaabaa gaafa deeman jechuudha. Jarri kun gaafa gargar deemanii guyyaan sun ati kan jannataatti deeme harka mirgaan fudhadhu ati immoo kan abiddaatti deemi hin jedhama. Haa ta'uti ammoo nageenyi nuun buusnuu fi ajaja Rabbiin subhaanahu wa ta'ala irratti buusaa jedheefi jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko du'ee lubbuusaa Waaqayyoo amaaruu jetta. Akkasumatti nama du'e maaliif jennare akkas taanan jarroo du'aniiru.
lubbuusaa hamaaru jenna. Lubbuunsaa hamaaru jechuun fooniif lubbuudhaan garaagara ba'eera namni kun jechuudha. Nama lubbuunsaa hamaaru nuti jennu kun nama fooniif lubbuun garaagara ba'eedha. Malee nageenyi isarra haa jiraatu hin jennu nuti amma akka keenyaatti jechuudha. Lubbuusaa hamaaru jechuun maali? Mee naa hiikamu. Lubbuusaa hamaaru jechuun maali? Mee naa hiiki. Lubbuusaa hamaaru jechuun lubbuunsaa akka foonsaa hin du'iini haa fayyitu yookiin haa jiraattu jechuudha. Kanaafuu nagaan isarraa ta'uu jechuudha. Haa fayyu jechuun nagaa ta'uudha miti. Lubbuusaa hamaaru jechuun bar akka foonsaa du'e lubbuunsaa hin du'iini lubbuunsaa fayyaa baatu nagaa baatuudha miti. Lubbuunsaa haa jiraattu. Kanaafuu lubbuunsaa kan jiraatu. Lubbuunsaa hamaaru jechuun lubbuunsaa hamaaru jennaan garuu qooda isaanii isaan fudhataniiru. Si galee qooda isaanii gaaris ta'e hamaa firdii isaanii isaan argataniiru. Sheekaleera. Innaa kanaaf garaagarummaa qaba jechuudha. Yeroo hundumaa gisee maqaa akkasii dubbattan waan isinirra deddeebitanii dubbattaniif ani isin gaafadhe. Abshir rakkoon hin jiru yoo isaan garuu yoo wal hubachuudhaaf ta'e namni du'e tokko lubbuusaa hamaaru gaafa jenne innoo du'eera hojii isaatiin wal ga'eera lubbuusaa hamaaru maaliif jennaadha amma si galee wanti nuun jennuufi tokkoffaa lubbuusaa hamaaru. Lubbuusaa hamaaru ka jettuufi maaliif namni sunoo du'eera hojii isaatiin wal ga'eera. Lubbuusaa hamaaru jennaan jechuudha. Maaliif jenna sababa inni reef du'eef jenna jechuudha. Maaliif yookiin namni kun firdiitti hin dhiyaanne yookiin ganaa dhiyaata. Kanaafuu lubbuusaa hamaaru jenna wayita sanatti. Borii waggaa darbu ji'a darbu waggaa 10 booda jenna miti. Akka warra kanaa. Ta'u maal fakkeenyaaf amma abbaan nam tokko yoo si biratti ekeleen barbara akkasii du'e ture yoo jenne lubbuusaa hamaaru hin jedhamu maali? Amma yoo duubaate iyyuu hin jedhama bara. Lubbuusaa hamaaru jedhama. Ekelee abbaan ekelee bara akkas ture jennaan. Ammuma sammaa yoo du'e namni yeroo namichi gadda keessa jiru keessatti namni akkasitti wal jajjabeessa akkuma naannootti akkuma biyyaatti. Yoobsaan walirraa baranna dhiifama. Laale namni yeruma du'e qofa miti. Ammayyuu namni yoo waggaa 20 ture fakkeenyaaf abbaan ekelee bara akkas ture lubbuusaa hamaaru malee jedhama. Kana jechuun lubbuunsaa nagaa haa ta'u akka jechuu nagaan lubbuunsaa haa ta'u akka lubbuunsaa hin miidhamne akka lubbuunsaa hin gubanne akka lubbuunsaa hin rakkanne nagaadhuma kadhachuufidha miti. Akkas. Kanaafuu sunuu laan lubbuusaa kadhataafii jirta garuu innoo du'eera hojii isaatti wal gara faayidaan qabu jettaati. Garuu wanti kadhattuufi jira badiisaa isaaf haadhiisu akka waan jechuuti akka abiddaan isaan qixaaxne akka badiisaa irratti ilaallee jechuudha. Garuu kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilaal'ati yookaan nun ajajee tokko malee yeroo namaan akkas jennu garuu Rabbiin nu ajajee wasalaamun alal mursaliin yookiin nagaan isaanirra haa jiraatu jechuun nagaadhaan jiru ammayyuu nagaan irra haa jiraatudha. Akkuma sila loojikii sila sii deebise nagaadhaan jiraadhu yookiin immoo akkam nagaa keeti akka namaan jette nama gaatu nagaadhuma ta'uu isaatiin nagaan isiniif haa ta'u akkuma jettu. Nagaa qaba namichi sun nagaan siif haa ta'u jetta garuu nagaa dhabee osoo hin taane nagaa hawwiteef jechuudha. Kanaafuu nagaan isaanirra haa jiraatu jechuun hawwii isaaniif qabu Nabi Muhammadiin salawaatu rabbi wasalaamu alee nabiyyoota hundumaa Nabi Muhammadiin immoo bichaa miti nabiyyoota hunda jedhe Rabbiin nagaa isaaniif qabnu maal gochuudha isaaniif jaalala kenna ibsuudha nagaan isaanirraa jiraatu jechuun jaalala isaaniif qabu ibsuudha malee nagaa dhabaniidha miti isin jechuu kiyya gabaabaatti akkas inshaallaati. Okay. Akkas galatoom.